Assalamu alaikum akshama harka fuune akkam jirtan naga keessanii baga jiraatan har'a haala kamiin akka kompiyuutera keessan irratti yookiin personal PC keessan irratti personal computer keessan irratti haala kamiin yeroo siree keessa irra ciistanii waa barreessitan yookiin waa dubbistan keyboardii adda fayyadamtu. Fakkeenyaaf yeroo siree keessa irra ciistanii faa yookiin namni yeroo ciisee waa barreessu fakkeenyaaf keyboardii arguu dadhabuu danda'a. Haala kamiin sharma yookiin fuula screenii qofa fayyadamtanii keyboardii kan osoo laaluuf hin cinqamne haala kamiin haala salphaan waa barreessuu akka dandeettan isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan an ciisee osoo waan kiyya ilaalin siree kiyya ciisee haala kanaan barreessuu ni danda'a jechuudha osoo keyboardii ilaalin. Kanaaf haala kanaan keyboardii screenii irraallee qabaattanii yoo jettan baay'ee gaariidha yeroo waa barreessitanii rakkattanii. Kanaaf haala kamiin akkana gochuu dandeetta isin agarsiisa. Galatoomaa booda irratti immoo subscribe gochuun dagatinaa. So nafana bu'aa isin jira. So tokkoffaa maal gootanii settingii dhayxu. Kanaaf computerri koo Android yookiin Windowdha. Kanaaf settingii dhayxanii as bira deemtoo setting. Kanaaf settingiin keessa maybe haala kanaan home yoo ta'e haala kanaan jira. Haala kanarra inni dhuftu hundi keessanuu yoo kanarra deemtee search godhuun barbaachisu asuma bakka duwwaa kanarratti keyboard jettee barreessita. keyboard typing setting jetta. Haala kanaan fuulli kun yoo sii dhufe touch pad ka jedhu kanarratti click goota yookiin yoo wanni godhu barbaadde one is typing ka jedhu kanarratti click gootanii fuula kana argattu. Kana on gootu ammas erga deemtanii touch keyboard ka jedhu kan on gootu jechuudha yoo qaraa ofii ture jiraate. Kanaaf kana jechuudha. Kana bakka kanatti argamtu touch keyboarding keessan kana jechuudha. Haala kanaan touch keyboardii keessan kompiyuutera keessan irratti osoo hin cinqamin siree keessa irra ciistanii haala kanaan waa barreessuu yookiin dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Yaa dubbisuu ni dandeessu. Qaraan ni dubbistu garuu barreessuuf xiqqoo qoggofa ciistanii waa barreessitan isin rakkisa. Kanaaf haadha rakkoo kana jalaa baatu jechuudha. So pen qalamaan lee barreessuu barbaadan haala kanaan asumarra argattu. Like kanarra kun asirra dhuftanii itti on gootu jechuudha. So handwriting ka jedhu kanarratti kana shortcut mouse illee barbaadan. Kanaaf ka amma isin agarsiise typing ka jedhu bira jettanii achirra gad deemtanii ittiin play key sound touch keyboard ka jedhu kana bira deemtanii kanneen lamaan off gootu on gootu. Ergasii kanan dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kamiin gochuu akka dandeessu haalaallu. Fakkeenyaaf asirra yoo waa barreessuu barbaade kun asumarra deeme fakkeenyaaf mail gmail jedhu haala kanaan waan barbaadan osoo keyboard kan hin fayyadamne PC computer keessa irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf lakkoofsatti jijjiiruu barbaadan asumarratti itti kun lakkoofsa dhufee jechuudha. Keyboard kee irratti qubee jijjiiruu barbaadan waan barbaadde asirraa sticker illee erguu dandeessa. So kana fakkaata. Fakkeenyaaf waan biraa moo wanti isin agarsiisu setting bira deemtanii
kunoo as save goote jechuudha. Yoo isa fayyadamu barbaadda akkanumatu hixanii ol ba'aa jechuudha keyboardiin. Yoo barbaanne immoo gad deebistu achumatu hixanii kunoo ka qalamaan barreessitullee asirratti ol ba'aa jechuudha. Kun fakkii fa'aa yoo kaasu barbaadde haala kanaan asirratti save goote jechuudha. Yoo barreessuu isaan barbaadde kanatti goota jechuudha. So setting kenna bira deemna. Setting bira dhaqxee ammas afaan jijjiiruu barbaadde fakkeenyaaf kun as bira dhaqxee language ka jedhu dhaqxa. Language time illee jijjiiruu barbaaddan as bira dhaqxuun language yoo barbaaddan regional language ka jedhu fakkeenyaaf Norway kana locally ati jiraattu itti galchita jechuudha. Kanaaf afaan immoo fakkeenyaaf an amma ingiliffatti namni hedduu ingiliffa waan dubbisuuf isa jijjiire an kiyya Norwijaanidha asnooshkidha haala kanaan jijjiira. Erga kana gootanii booda immoo restart gootu jechuudha PC keessa. So kana fakkaata. Yoo afaan biraallee itti eda'uu barbaadde haala kanaan kunoo amaariffallee arabiffallee amaariffallee warra barbaadde asirraa afaan biraallee afaan oromoo hin jiru malee so yeroo muraasa booda dhufa. Kana fakkaata. Galatooma waan dhageeffattaniif baay'ee isin jaaladha. Peejii kiyya YouTube kiyya subscribe godhaa. Galatooma.